Haat Nasir qanii lama dura kana jettee turte. Nama Hacaaluu jaallatu fakkaatteetti jechaadha asirratti. Bultii lama booda immoo bakka kana dhaqxee akka waan Oromoo gubuudhaaf xiyyeeffattee jirtu akkasitti sirbitee jirti. Yutinas kan irratti immoo ijoolleen baay'eenis dubbataa jiran. Wanta kana immoo naa ilaalaa. Yoo akkasitti footoo ka'an maal rakkoo qaba? Wanti na kolfii immoo kana qofaa miti. Koomentii jiraati. Nagama sagaleen koo. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtuun isiniin jira. Har'as viidiyoo kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Har'as viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo warri kolfuu barbaadan viidiyoo ittiin kofaltan isinii qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoon keenya waluma qabaadha laasinii galee waluma qabaadha. Nama bashannansiisa, nama barsiisa, nama kolfisiisa. Viidiyoo keenya irraa waan baay'ee hubatu yaada. Akkuma beekamu har'as viidiyoo babbareedaa baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Warreen immoo gara chaanala kanatti haarawaa dhuftan dafaa subscribe godhaatii maatii chaanala kana ta'an isiniin jira. Subscribe deemaa jirra isinii galee deemaa jirra laa. Baay'ee mooraalii nuuf ta'aa jirtu. Hedduun isin jaalladha. Yoo akkasiin na jajjabeessitanii ga'anis dafeetan viidiyoo babbareedaa, viidiyoo bobbaarsoo koomentii irrattis jabaadhu. Jabaa keenya, qaxalee keenya yeroo jettan faayilaa onnee ka'uuna xuxxulaa isinii galee. Qaxalee keenya yeroo naan jettan. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Viidiyoo kana irratti laayikii 896 argachuun qaba jechaadha. Namni tokko akkanaaf ne gara asirratti viidiyoo baay'ee tokko na ajaa'ibe tokko isiniif dhiyeessa. Bakka isaanitti himtu. Bakki isaa eessa? Akkuma argitan cidha natti fakkaata. Dhiirri dhadhaa mataatti diddibatee aadaa biyya eessaa akka ta'e baruun barbaada. Bora pare dako galaa ittiin baadha keessa kuyyuu fi qarree bohaa koo galaatume asan jira gottunaan jedhi dhagamirraan gara kee. Please koomentii jedhanaaf qaban dagatina. Aadaa biyya kana hubachuu qabna. Baruu qabna mimee Oromiyaa keessa natti fakkaata. Oromiyaa keessa. Maaliifuu beektu ta'a. Koomentii irra naaf qaban dagatina. Wanta kana immoo naa ilaalaa. Yoo akkasitti footoo ka'an maal rakkoo qaba? Ani immoo wanti na dhibaa jiru jechuun babbareedu maashaallah. Mabruuk jechuun barbaada asirratti. Wanti na kolfii immoo kana qofaa miti. Koomentii jiraati. Tokko koomentii irratti maal jedhaanii? Kaameraa or sniper. Sniperii ta'uu qaba inni kun immoo mirqaana ta'uu qaba jedhani kun tokko immoo lamman jara walitti maraqqamu erga maraqqame. Shaak Zeenuu ji'a lama dura maal jedhaa ture? Namni moluu qabuun naannoo keessanitti akkamitti ilaalama? Ajaa'ibummaa namni moluu qabuun akka biyyoota garagaraatti ilaalcha isaaf qaban hanga xumuraa dhageeffadhaa. Dhuguma ajab nama jechisiisa. Biyya Morokootti dhiirummaa yookiin jagnummaa nama. Akkuma argitan mataa moluu isaatti kooraa jira isinii galee mataa moluu isaatiin gammadaa jira. Amma moomee maal jedhaa jira? Fayyaadha. Nagaame. Kam jirtan fayyaa? Wow, araba kasaarte fakkaata. Yasararu. Araba kasar. Ya. Eenyummaan keenya sirrii kana. Sirrii kana. Okay. Waan isin jettan waan baay'ee. Isa cidiidhaan nutti fiigee sargineerra. Isa kimeedhaan. Gajjadime malaataa sun badee hin jiru. Anta. Siluma malaataa nuti beekaan. Jechi kiyya bar. Bakka waan kiliipin hojjetaa kun isaa turan. San. Yeroon qabu. San viidiyoo adda addaa ittiin hojjetu. Karakteris itti kenname maataa turte jechuudha jechuudha. Originaalii nama foojjii garuu maticha. Ergasii piraankiin isin godhaa jira. Ergasii piraankiin isin godhaa ture nuun jedhe. Namni moluu qabu jedhaan turre ati. Piraankiidha jechuudha sun. Bakka irraa kaatee dhagachuun garuu bareedduu miti haa ta'u. Baguma mataan kee baguma dhalatte. Baguma guddaa. dhaggeeffadhaadha kun minaallesh taraa bakka kaalsiin qaroon itti gurguramu kaakari qaroon kaalsii gurgurama waan gadi maqaan dawee dheetani xuuxxoo moofaa fa'aa gurgurama magaalaa Finfinneeti xuuxxoo moofaa xuuxxoo ijoolleen irraa hootee moofaa isaa gurgurama moofaan sun eessa dhufe beektaa
kan nama jala ijoolleen markaa butamee dhufamee gurguramee misiira nyaata rakkoon hin jiru finfinnee keessa kanaa wayii jira karrayyuu kan jedhamtu karaadhaa gadi barbarree taraa naannoo sana bishaan sana qabattee hamma dhayxee gara kanaanii gama karaa Xuquran Bassamaa maqaan isaa wanta tachiseetutti laga bosonaa baddaadha yookaan qixxeen taane yookaan citteen baane yookaan magaalaa miti yookaan baadiyyaa miti makiinaan namaa magaalaa Finfinnee kana keessaa hatame hundi dhagaa poolisoota makiinaan namaa Finfinnee kana keessaa hatame speekiyoon Finfinnee kana keessaa hatame yoo hati dhayxee waan sidhe speekiyoo makiinaa hatama hattuun gosa gosaan jira miti yeroo speekiyoon makiinaa kana keessaa hatamee jedhe daftee karrayyuu dhayxaa karrayyuu tireyte makiinaa akkanaati speekiyoon hatamennan albatta qoy ganaano Bitamee dhufu yaalaati seenaara. Maal beeyna makiinaa kanarraa waatamnaan karrayyuu nu bareedda karrayyuu bareeddeeti jira waan naan jira bakka irra kan jedhe hin beeka akkati haatamtee dhuftu nama ta'uu kee barinni si hubata namni fuulli isaa nama uumeef hin nama uumu bara inni keessa isaa bineensaa beeka ati nama taate reetaa miti hin beekta akka ati haatamtee reetee haajomaa jirtu. Attuun Finfinnee kun al tokko yeroo yaadanii wamma poolisiidhaan walii galanii hojjetaa jiran fakkaataa jira. Maaliif isin jedhe asirratti amma yoona isa akkas teekinooloojiin babal'ate yoomti baay'ee babal'ate iyyuu hanni makiinaan dhaabanne wanta kana tilmaamuu hin danda'amu. Haat Naasir qanii 2 dura kana jettee turte. Nama Hacaaluu jaallatu fakkaatteetti jechaadha asirratti. Bultii 2 booda immoo bakka kana dhaqxee akka waan Oromoo gubuudhaaf xiyyeeffattee jirtu akkasitti sirbitee jirti. Akkuma argitan kanarratti immoo ijoolleen baay'eenis dubbataa jiran. Sooshaal miidiyaa kanarra yeroo hojjetan fakkeessaa ta'anii jiraachuudha. Yutinas tana isi tana tawanni daite Dubai daite Tede Afro isi dhaqaa guyyaa 2 dura immoo wanni gaddifte Oromoon gowwaa dhette guyyaa 2 dura akkamitti wanni jenneen isidha waan jenneen eessa jirta halkan guutu sirbaa caaluutiin Oromoon gowwaa masa ara alchi qincaabi danas diskiraasiyaatoo bana sultana budan ibiddi namni akka isitti ibiddan akka hin jiru awaardii Hacaaluu dhaqiidhaa miti yuutina kanin je yaw malif ndakini mirgan qaba ko taate mirga qab laki sayon enyuati man solution enyuati enyuati tedi la hedis trash medicine daku khay bira dabarte tedi club tedi concert daku bira dabarte video warabde wallahi anta ka kanati onnenti rambal balle wallahi khanar se wam daku se sontane Tede Afro chafaru isiti miti khanar se Oromo khanar guya 2 dura guya Hacaaluu awarde Hacaaluu to dem concerti Hacaaluu to dem guya san essa jirta jette wallifte tana la tay sin dagodi demte suna Oromo asin nabal bale wallahi nadaga nakan matti waka mali fi ignori tufeechu hangam dakka tufi qab garsifte jirti baafatte arra yutina ba khati khobe das furda khatun turre yutina das furda khatun turre Oromo isi andi milen takka tuqatarbo gmash walakka Oromo katem betu yutinas Oromo foro akasi kodem betu idiot ignore Cici sirbicha akkaataa isinitti sirbite Oromoo kana gubuudhaaf fakkaata isinii galee. Ayino asirratti waa jechuun barbaannu ijoollee keenya waliin jirti Oromoo fakkaataa jiraataa turte. Silumaayyuu musliimota teessisiin bakka akkasitti argamtee utaaluun siyyuu kuniyyuu badii guddaadha. Reeddu koo yoom natti heerumtare? Ati natti heerumi kannaan jettu qabeenyuma maalii qabda jedhee sitti heeruma mee natti hime. Ani moo ammaa fi miiliyoona 5 qaba. Garuu itti jabaadhee jechaadha. Miiliyoona 10 akkan qabu abdiin qaba dhugaa. Oh my god qarshii miiliyoona 10 akkas taanaan marree bareedaa ko alan keeti jaarsummaa ergina fuudha. Kilakki ani qarshii miiliyoona 10 siin hin jenne barani.
taapis wayii fi amaster kombaaktii taaptaabii miliyoona 10 siin jedhe malee. warri isa tabdii godhatan teessan egaa rabbi isiniif yaa'u rabbi isiniif habirma ta'inna malee. An dubartoonni maallaqa jedhan dhiboo yeroo kana keessa dhiira fayyaa dhiira miila qabu dhiira harka qabu dhiira nagaadhaan deemu dhiiruma nagaa argannaati maallaqa jechuun qabdu. Wallahi dubartii qubee ta'e istoora gootu inuman amanin kun mudannoo kooti garuu isin fayyadaa dhaggeeffadha. Akkuma beekamu ji'a lama dura taatee narratti raawwatame. Nama wayitii wal jaalanne garuu suuraa xiyyaa itti wanni istoora godhan wallahi qubee xiyya istoora gooti qubee aafi qubee isheetu maqaa doon hin barbaachisu gulti galee. Osuma kanaan deemnu edaa ishii kanuma akka xiyyaa qabdi maammadoo qubee aadharraa ka'u anaan beekessanii na beeytanii. Gaafa nu gootu anis kopha ana jee gammada inninis kopha ana jee gammada garuu ana akka saare malee inni dhugaan isa sigalee gaafa torbaan tokko booda miidiyaarratti suuraan baatu ani ana jeetan ta'a maammadoo kanuma ajaa'ibaa anaatti qubee aadha wajji ol bahe ammeen keessan achitti lafatti hafeechu sanirraan barnoota kan akka barsiisu tana dura anuu Abu Mazraan kun maammadoo Abu Mazraan akkattan kasaare akkasin kasaare Abu Mazraan gaafa haati namaatti jirti qubee ta'e istoora goote ana ittiin taa'in si malee namni hedduu jira wallahi ani taatee waan irratti raawwatame isin barsiisu I am sure 100% ingiliffa kun isa fuun qabu sinii galee nu keessa wallahi dhugan baan dhaggeeffadhu tan. Anaakee bro anaakee dubartoonni baay'een akkasiin nutti hojjetaa jiru nutti taphataa jiru jedhama. Asirratti wanti isin jechuu barbaadu jaalalli sodhumaayyuu istooriidhaan piroofaayiliidhaan inni ibsamu sinii galee jaalalli onneedhaan ibsama. Yeroo baay'eeyyuu nama jaallattan akkas sooshaal miidiyaa irra baastanii akkas maxxansiisu taana nama jaallattan hin dhabdu sinii galee afuurri namaa jira. Hin beekamu gaa wooma isin wal dhabsiisuuf yaalu jira isinitti haafu laa. Umuriirraas namummaarraas waan hundumarraa ija isaanii kaasanii durboonni tokko makiinaatti heerumu keessuma baasanii machooftus haa ta'u hattuu dhugaa dabsu makiinaa qabaannaan irratti wal cabsu jaalala bilchaate waadaa meeqa diiganii makiinaa qabaannaan duukaa badu fiiganii haadha manaa boottee haadha manaa gilbaacii makiinaa isaatti heerumnaan simura akka millaacii haadha manaa suzukii haadha manaa korollaa makiinaa isaatti heerumnaan sitti kolfuu warrollaa haadha manaa dolfinii haadha manaa toottaa makiinaa isaatti heerumtee akka hin quufne boottaa haadha manaa motoraa haadha manaa bajaajii guyyaa laman buliinsi godha salbaajii abbaa keete filattee mormatti maramuu dandeessa marartu nurraa dhaabi malee sibiila caccabaan isa nu darartu makiinaa maqof godhattee ulaagaa ati yees jettee nutti hin baniin laagaa. La ijoollee kanaaf la likkii jaraatti nuu hima akkas likkii jaraatti nuu hima. Asirratti wanti jechuu barbaadu jaalalli maallaqaan makiinaadhaan manaan hin jijjiiramu sinii galee. Maaliif viidiyoon irraa qabadee dhufe kana fakkaataa isinitti tolee isin bohaartee isin gammachiisee yaada. Egaa warri amma xumuraatiin hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha isiniin jaalladha. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deemnutti Oroo Show.